Tegisti iluu seenaa ajaa'ibaa hojjette. Maashaallah, maashaallah. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka namatti tola. Tegisti iluu jechuudha. Amma suuraa kana gallakkistee jirti. Dhugaa dubartii shawaa ta'uun akkas nama salaalaa fata zana jettee farda gubbaa ta'e jechuudha. Intala Oromoo jechuun kun fardaan ibsitee jirti tegistii jechuudha. Akka intala Oromoo taate immoo fardaan ibsitee jirti jechuudha. Hedduu takka namatti tolaa sinin jedha akkuma argaa jirtan ka ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ana nagaa kooti mee ijoolleen suuraan akka koo suuraan tegistee kusinitti bareeda jechuudha tegistee iluu jechuudha namni wallaaltan jirtanii hedduu takka das nama jedha dhugaa waaqayyo jechuudha baay'ee tokko das na jedhe jechuudha suuraan isaanii kun jechuudha maaliif yaa'u namni tokko akkamitti farda yaabbatu akkamitti akkas ta'us jechuu shamarra akkamitti farda yaabbatti waan akkasii jechuu danda'an garuu ilma yaabbatti shamarres wanni dhoggooyitu hin jiru jechuudha. Innaa kunoo tigisti ka biyya galtee farda yaabbatti waa hedduu nu agarsiiste jechuudha. Dhugaa hedduu takka bareeda suuraan isaanii dasna jedhe jechuudha maaliif bakka nama hawwata suuraa nama hawwatu jechuudha dhumaa galatti baay'ee nama hawwata baay'ee das nama jedha jechuudha. Tegisti iluu ka fataa jettee intala shawaa garuu shin arsiidha itti shawaa ta'uun waltoon hin beeku garuu baay'ee tokko das nama jedha jechuudha yoo akkasitti footoo ka'anii bakka fataadhaan bakka waan naannoo ofii aadaa naannoo ofii akkaataa obboonni keenya ittiin deemanii ittiin iddoo tokko dhaqan irra caala namoonni gaarii osoo hin taane duraan fardaan namni keenya irra caala iddoo fagoollee kan deemu yeroo kana keessa makiinaa wantoota gaarii akkasii kanatu dhufe malee namoonni keenya irra caalanii naannoo keenyatti akkanan beekutti duraan akka abbaan koolinatti beekti makiina hin jiru bakka barbaade maan taane asii finfinnees maan taane wanumaan deemu fardaan deemu jedhan jechuudha. Inna fardaan deemama fardi immoo Oromoo biratti kabajaa guddaa qaba jechuudha nama beeku irratti. Innaa kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf waan aadaa ofiitillee mul'isuu calaqqisiisuudha. Hedduu takka namatti tola jechuudha. Tegistii koo sitti haa tolu baay'ee das nama jedha. Dhugaa rabbii dubbachuuf aadaa ofiillee beeksisuun hedduu takka bareedaadha uffata aadaa shawaa beeksisteerti. Fardis akka immoo kan Oromoo ta'e beeksisteerti jechuudha. Fardi immoo akkuma beekamu fardi Oromoo biratti kabajamaadha shin jira. Fardaan lolanii farda yaabbatu fardaan loluu fardaan taphatu garmaamuu jechuudha. Innaa wantoota akkasiisan dabarsu jechuudha duraanii. Kanaaf fardi Oromoo biratti iddoo guddaa qaba jechuudha. Ka amma namni ammaa kanatu farda dhiise malee farda akka wannaasitti jechuudha kan kabajamu jechuun bakka fardaan akkas fuudhe namni fardaan wal fuudha yeroo kana keessatti dhiisanii namni aadaa duraanii gate malee namni duraanii fardaan wal fuudha malee makiinadhaan wal fuudhuun dhiyuma kana dhufe jechuudha. Arguma nan dhaladhee dhufe fardaan wal fuudhuun nooni makiina wal fuudhuun kun malee duraan hin jiru jechuudha. Duraan fardaan wal fuudhan isa xurra bareeda garmaamanii baay'ee das nama jedha. Garuu akkas gaafa agartu das nama jedhu dhugaa hedduu takka dasni jechuudha. Innaa nama hawwisiisa jechuudha. Innaa hedduu takka das nama jedha fardoon inni baqa baay'ee tokko das nama jedha jechuudha. Ani akka kootti baay'een jaalladhe jira baay'ee tokko das na jedhe gara kiyyaan jechuudha. Innaa kanaaf fardii tegisti aadaa Oromoo beeksisteerti galatoomsiin jechuu barbaanna. Akkasuma ijoolleen akka koomichiyyoo kana jaallattan immoo laayikii sheerii naa gochuun dagatinaa viidiyoo kana sinin jedha. Innaa yoo isinitti tole jechuudha. Namni akka kiyya jaallattan dhugaa rabbii nanti tolte dhugaa rabbii homaa garaan qabdu garuu bakka taphashiif kolfashii malee jechuudha. Yeroo isheen laayivii dhufte hedduu takka dasna jechuudha. Walumaa galatti. Kanaaf ka tegisteen kun fataa gootee biyyas keessa naannoftee farda isheetiin yaabbattee abbaa manaa ishee wajjini fataa sana jettee jechuudha dhugaa dubbachuu fi akkasi kunoo bakka. Tunis immoo obboleettii ta'e obboleettiin itti fakkaatu wal fakkaatu garuu hin beeku. Obboleettuma ta'etti yeroo wal fakkaatu hedduu namatti tola dhugaa rabbii.
እና sitti haa tolu yoo tigistee xiyye sitti haa tolu siin jennee jirraa wajjin horaa bulaa hundi keessanuu sin arfanu waliin horaa bulaayii siin jenna kaarra bakka suuraan kun waanuma natti toleefan dasna jedheefan irratti hojjedhe እና ትግስት akkasitti kunoo biyya galtee nu bashannansiisaa jirti. Nutis guyyaa waaqayyo jedhe galleeti sin akka tigistee gaatti sin bashannansiisa jedhee abdii guddaan qaba waaqayyo irraa waaqayyo nagaan nu haa galchu. Inni caalan nagaan galuudhas ni jedha obboloota koo maaliif aadaa ofiiti rabbi fardaan deemuun aadaa keenya jechuudha. Aadaan akka naannoo keetii kiyyaatittis aadaadha jechuudha dhugaa dubbachuu fi amma sa'aatii kana xiqqoo ishee namoota tokko tokko malee baay'inaan hin jiru malee fardatu baay'ee filatamaadha jechuudha. እና ከሲን ጃካያ ባባ ዳሌ አባ ማሊ ጀዳዩ ወናን ለጊዜ ልቡን ጅርቱ ሰንጀቹዳ ጫሉኑ ጌረሬ ጅረባይ ፈርዳ ከናኒ እና ፈርደ ኦሮሞ ረቲ ካተኩፋ ሲን ጀዳ ወርደፍቶ ተኪያ ቲም ቦሃራጋ አራት ግስቴ ሲኒ ቪዲዮ ፌሺ እና ከሲ ነጋታ ፈያታ አመሮኑ ቻናል ኪያ ፈራታ ሰብስክራይብ ይጎቹ ደማ ማምለከኝታ ባይ ባይ